والله لازم نمني بيتو نجا باتني فيديو نولو ما جياتي كم جرتن وأنا ما سأقول والله اللي برا ما تدورين كم نو أجندام باسا فانيس مه الرم متا أوكي إنكو فلتني من إنكو فلا أجندا سني باسو جرانا خوجاتك كسني ديم أنا وانجيلو ما بقولنا رأينا سني باسا ما له كبراتيم باسو يا نجا وجينا كم وجيم برنوني Berada wallah alhamdulillah anak bodoh media anak pada kuyala bakofam bakonna kaba مالك كان دويو قبر كان دويو بدو تنجرو بر خدويو قبر والباسني في دين وغير سني متي ومن براكنا ودون دنديسن كادو اسنا فجلا خنجروس مراتان جلان نفو نمني فيا قبون نفو تك غرتي كلت من دانو جلان نفو متا كان game توجه يانو جرانا نتي game نينجو game انت ودوني Gafan tu nak buat apa dah makak yang yo fetan benar dah. Betul mak kata bapak dah mulai lagi bas belajar apa lagi TikTok sih bas. Ni nama tu kau kayak maljut. Ada tu di sana. Bapak dah ni waktu apa ustaz Ali mulai mah. Di sana. Ini sudah dua orang makan anjing bawa lazim. Ada je. Muya berat. Sagan tahu. Beke saganta gone done arra umane kanu bar arra abu muaz arra mali ta ochu gema seni bar la hawla wala quwwata illa billah isa baka wallahi me jolle kristana takas moge od inshallah ero ingone ero birati gone tuma sheko nama afrufa gone wanni o ma reddu gona mati ma kay yoti sargar da khotta aisa nu gal chetan sa zela taisani jaran ana isa ne single cha Estai chan dia dubat dia bisa jadi kembali. Anak gora dis. Ayo. Mal tu arawa. Ajandan tesan lumatte. Ajandan te. Atorbani te mau kerja desa. Hojinu beita hojinu yomiya fi shahriya fi sanawiya jira beita hojin dalaganu. Miti. Ma ustaz free Facebook aku wallahi Facebook aku nafsu dama. Wallahi jadi waktu kada Facebook aku ya namun najajabe sudah jalan Facebook aku. Mana ada Baraka nama lesete namni social media kan rajala tai tamati wa firrau. Obbalesi yan sa usau kubu gari nasratai wai TikTok ya to ko lingi nakana ni war guyu ustad. Rabbi tana kharat dai ti war garin. Me ko lingi rabbi mal bana cumale aku situ ya balle se seran kasuma yani garin gafa on wallahi gafa matin radu firri radu an qasta karifatu wa nikhiyata ko gubate je TikTok ya to wa ni guyu sarmana ta sabaka jitetti abo mati dute akkonten dune enjen dute je isuma sanu takaya de tenjen torbanta ko gutu TikTok boru banattu Facebook boru banattu kham banattu ya jarana atakka honini lufa namni ati follow siguro san indune ever nijirani follow siguro ni dunya randemne nijirani boru lufti wallahi hakikatan ani gudda khanamala dibba sadi mal kabus bade are banetin dibba afuri mo dibba shakono ne dibba ni shankau page Facebook majra atakka baita namna morda Facebook an qabdu hawasu marad dawochu wan khairi ramatansu wan hawasuma yani erga garte ummatum khana din male واتكن ورفا تيكتوك في فيسبوك سوشيال ميديا ولين دابين اجران غرتي يو نمني ومو فيغا فت بركنا يو تنا بير متي نما خنتي بير متي سن غافچونو لقي سرا فوداني سي عرب سمال ستن كنن سيفين كن ان كنو نما فيته مدينا سيفين كن نا اوبسن انجه توك لقي نرابده تربان دفوس سي كان انجه اما توكفا تاي بقاتي نجلا جوال جيرته جنان Nama berbadi tapi kan nama kan ittibil reisen jauh wani go tunjur tu kata nama begitu teriak saya mata miti mama kan apa lesan anja maka ni me kan wair rajira najala apa kata nama nukuni jira onjiru mana jalan kaf ne inkan nufi je nama san inkan nufi mama kan apa lesan oh masih rafurete si aja me wanu makai sedor kabar si inkan nuan fete miti sinja akam go tame so Sani wan bara jaibat jirakenya wan arkan kana milan berbadatani yani wan khairi da tasharrit tifal la sigorani beito sani fatul tu social media kana beta yomi yo
nama ambar keessa yoon anis amma waan fuudhaaf heerumaa kana beektaa namni an haatiti heerumtee na dhalteem silaa hin dhufaadhaaf abbaan kee kana agartee fuudhuu baatan way dhufna akkasuma meetis mee namni inni heerumu joo takka barreessa kan hin fuudhu joomee takka barreessa hin dhabamu bar mee barreessa eegi maraataa maraattu eega fuudhaaf heerumni jechuun uumamaan waan jiru jaran fuudhaaf heerumaan wal narrabsan kun wala taliile waan ni jira kun ummanni heerumuu fadhu bar okay ka jaalallee qabdanoo barreessa lama saniif waan fuudhaaf heerumni waan itti waliin arrabsanii miti bifaas waan itti wal arrabsanii miti isinii galtee afaan loqoda rabbi si kannes waan itti wal arrabsanii miti ertee waan uumamaan rabbi sitti uume ana kana dhiira godhee rabbi na kan shamara ati arra kaatee kanuma silaa awa rabbi silaa dhiira na godhe abbummaas na godhe jettee hawwita inni hawwitu waan hin taane ani na hawwii ta'u enno isin ta'u kennaa ta'u yani waan rabbiin irratti karoora isaatiin si uume siin hin mari'atin kan rabbi sii kanne bifa sii kanne ertee bifaan taan funyaan hin qabdu jaan kaan maarree hin qabdu kaan dheertu miti kaan eenyu ertee waan guyyaa keessa ati jijjiiruu dandeessuu jira yooma gabbattuu taate qallachuu dandeessu yoo dheertuu taate gabaabbachuu hin dandeessu way firraa murtaaree murtee miila kana murtee wayitti ol qobbita hin gootu waan gari bifa tana waa hin jijjiirrattu jijjiiruu hin dandeessu yoo gaartees akka fedhan si godhan bifateetis yoo miliyoona itti baaftee qoda akka biraa sirra kaayan malee so sani waan uumamaan rabbi namaa kanne namni wal arrabsu waan fokkottu fuudhaaf heerumaas kamma jechuun eenyu heerumuu deemtaa eenyu dubartiin dhiira barbaaddi dhiirtinis dubartii barbaaddi jirana kuni namni addaa walaba ta'u hin jiru ergamoota rabbi irraa fuudhi rabbi callaa kan hin fuune kan hin dhalchine gartee walam yakun lahu kufuwan niis hin dhalchu niis hin fuudhu haadha manaatillee kan hin qabne rabbi callaa abbaa keenya Adam haadha teenya Hawwaa nabiyyoota hunda waja'alnaa lahum zurriyyatan wa azwaaja quraan keessatti isaaniif niitii haadha manaa hedduu fi ilmaan hedduu kan hinneef jira hundi isaaniitu Isaa ilma Maryam kaganaa dhufee fuudhu malee hundi isaanii baay'ee qaban akkam xiqqaa sadii qaba akkam xiqqaa quraanaa fi wangeela keessa guutu so jaalalaas rabbiin nama keessa kaaya nyaataas namni hin dhiisu fuudhaaf heerumaas hin dhiisu inni galti maal narra kaayan so saniif waan fuudhaaf heerumaatiin namni wal jaalatee wal haaseessee wal fuudha jiran waluma fuudha kaa wal haaseessee yakka dalagu waa hatuutu nama arrabsuutu waan adda addaa hojjechuutu waan fokkottu safu malee fuudhaaf heerumni safuu miti jiran fuudhaaf heerumni safuu namaan siin jaaladha jechuun naataa ta'e jechuun akkana jechuun kun waan uumama jiru akkamiin fuuta silaa yoo naman dubbisin akkamiin fuuta yoo hin jaalanne akkamiin fuuta nyaataa'uu dhandhamteeti nyaatni sanni bareedaa hin mi'aawa jettaa miti nama dubbisteetu nu fuuta rabbi isiniif haa laaffisu sooshaal miidiyaa nu jibbisiistanii eenyu asii ergatesa amma waa'ee wangeelaatitti hin jiru nu dhiisa mataan Luqaasii Maatiyos mataan dhukkubse nu dhiisa amma afura fudhannaan ra'e raayyaafaa malee saniif akkasii ni heeruma nama tokko wal jaalattee saddaa deemta nama tokko hin dubbista hin jaalatta keessaan wal dubbista gubbaan wal dubbista namni wohuma jiraate amantiidhaaf heerumuu deemte fas hin jaan irraa dhorki in heeruma jiin kafadhe hankasuma dillee kana jettu amma namni nama arrabsuu kaasirraa taa'ee nama arrabsuu amantii namaatis tuqu isa ofiifuu heerume ilmaan horee jiru ilmaan qaba abbaa manaa warra dagate inninis kaasirraa nama daangaa nama tarkaamatu haadha manaa ilmoo ofii kan dagate jiran arte inni qullaa ofii caffaruu namni yeroo baay'ee namni garii faan bayita akkuma kaleessa intaloon takkeenya obseen dhukkeen irraa kaas namni garii faan dhokotee kam nama arrabsaa'u dhokotee zamana zaahira baay'ee nama dubbatanii arte malee dhokotee namni gartee gidaara duubaan dhokotee nama arrabsu waan namaan jiru ofiifuu gartee waan inni keessaanitti jiru rabbuma callaa isa beeka ofiifuu namni yeroo baay'ee bar ijjituun tan waan nama argite amma siin argaa bar gartee qaceellotiin si arga atis akkasuma argita gartee dugda duuba kiyya ofin argu namaan na harka malee akka fedhe jiru akka muraayaa yoon kaayyadde malee saniif atis naumaa si arga gartee badii ta'e hundaa'u namni gartee yaani sumarraa haasaa'u gaarii ta'e gartee hin dubbatu namni yoo namni dogoggoree guddoo godhee walumaa gaxoof waa'ee jaalalaa kanarratti waa hedduu haasawnu inshaallah mee dhiisa jaalalaa beekaa ummanni
jaalala beekaye mari me jaalala jechuun maal jechuu ogeette nyaata moo dhugaati me wooma jaalala kitaaba irraa me ragaa godhadhaa naaf fida quraanni jaalala hin barsiisa wangeelli jaalala hin barsiisa me jaalala akkam beektan jaalala akkam beektan ummata tanuma akkanaa qofa taatee bar jaalalti teessan akkasuma hin jirtu waan biraa kijiba gartee fadhinuma foonii tana qofa ol barbaadu jaalala jechuun gartee karoorani gartee namni gartee qunnamti saala bineensi jaldeessinis waliin fuudhu jaldeessi waliin fuudhu uuma shimbiroon barartutun kan lafarra munyuuqus bar wal fuudheetum qunnamtuma saalaatiin horaa bar jedhan hundi uumamni kun rabbiin dhiiraa fi dubartii godhe uume gartee male and female jechuun gartee hundinu bineensi hundinu gartee saal qunnam lama jira dhiiraa fi dubartii jiraame kun hundinu numa akkasuma ittuma jira nuti karoorri bineensarraa waan edda taaneef karoora waan wal fuudhuuf galma wahii ajaja rabbiin si ajaje waa hedduuf namni wal fuudha arra maaliif fuutaa maaliif heerumtaa yoon jedheen amma baay'een asirratti maaliif heerumtaa yoon jedhan aboo fadhinnaa mataa kana bakka nu batabbatte obboleettiin tiyya takkaas tana booda heerumte obboleessa tiyya tokkos fuudhe ilmaan horee gariin bakka ilma argachuun namuu yaada adda kanna fuudhaaf heeruma irratti ka quraanatti dubbate maali maa ilmi namaa wal fuudhaa gartee bu'aan fuudhaa maali karoorri fuudha kana keessattuu maali kan fuudhee fi kan heerumtee fi tan heerumin maali garaa nikaa namaati meeqaa fudhate ijaazaa meeqaa buuse nama jala meeqaatu heerume meeqaatu haadha mana namaa qeeroon baranaatis ni beeyta dubartii hin heerumin hin barbaadu haadhu mana namaa kana jala oola guyyaa guutuu firraa buuse isa kana firraa hiiki anaasii jira jaanii bar rifeensa akkana ciree akka kal maal jettaniin sololiyaa akkana godhe jilbisaa uraa ta'ansaa kun uraa cicciree jaldeessuma fakkaata isini galee kanuma isii nagaan jirtu tan heerumin ta'e ilmoon hin qabne ta nagaan dalagattu bareedduu tana barbaaddateen fuudhu silaa namni haadha mana namaati bultii qabdii jennaan bultii ta'e si haa tolchuu obboleettii ta'e galatoomi yoo ati bultii namaa galtee abbaa mana isii miskiina bar social media afaan qabu baadiyaa oromiyaa keessa jira imoon hin daleedduuf isama abeet usuma jaanii irra citti beektaa shabakaa biitiin faarra cufa karaa wallaggaa kana miskiinni jechata nudal inni jala isiin asii kabiraati hojje tiktok irra dhufte jeeko lubbuu koo jettiin lubbuun isii achi jira beek kamaatiin quba qabdu ka hawaasni aruusa sargii godhee biyyaan fardaa fi konkolaataan kanne kabajaa akkasiisan ifirraa mulqitee asirra teessee isa karoora hin qabne isa timirarra galu timirarra hin beektaan jabala timirarra ta'a galaa bar manaa hin qabu artee kana jala ceetisiin gaafa ati bultii ta'e miskiinticha san dhiiftee yaada jijjiirtee isa gartee khayyante rabbiilleen si khayyana wallahi bultii namaa kanniin diiga haadha mana namaa dubartiin tun hanquma mirarra'uu aqliin siis akkas jedhani oromooni yoo ati bultuma namaa tanaan diiga jette wallahi siif hin toltotilleen gizumaaf hojii jiraatte gizeef torbaanuma takka waggaa tokko akkam taate kanuma biraa si jalaa janatiis ekaati haadha mana namaa fuutee miti kanuma biraa ta'u kanuma biraatis jalaa warqee karaarra bajaajii karaarra deemtu tokkuma fudhatee kutaanii bar wayii ija ammas gaa numa zoorti akkanuma si jalaa zoorti laal saniif eega bultii namaa yoo kan beektu taate isiin kabajaa itti godhuuf bultii ta'e bultii isiittis tolfachuuf dubartiin abbichi gartee bultii ofii tolfachuu qaba jedhan wallahi tolfachuu qaba bultiin bara kana wal jalatti hin dhiisan dubartiin bultiin isii diigamte maa isin himu jaalalluma hiriyyuma gartee namuma itti kalooytu sirrii ta'e si beeku ofirraa eegi jedhan nyaapni tokkoffaan namuma si beeku hojii dalaydu hojii baratte hojii galte hojii guddatte sirrii ta'e itti himin abbaa ofiitu waa hunda itti himan abadan haadha mana keetii waa hunda itti himin abbaa mana keetii waa hunda itti himin guyyaa tokko jaan algartee namni ati akkaan jaalattu guyyaa tokko nama akkaan ati jibbitu takka akkaan si jibbu ta'a jaan eeka sirrii ta'e namni si beeku namuma ati gartee hojii si beeku nama san firaayik dubartiin hedduun eenyutu isii sooshaal miidiyaa kanarra saaxilee suuraa isii beeytanii hiriyyaa akkasii jaalalle gartee gwaaddanyaa jaan suura walii ergitanii miti kuno suuraa kaatee qaama hunda kaatee rifeensa kaatee eenyu sii kaatee uffata itti ergitii miti fuuteeti isiin gartee obboleessa sii takka eeka qaama lammaffaatitti firee isiititti dhiira wayitti ergitii bar kuni fuudhee dabarsa akkanuma osoo dabarsuuti guyyaa kan suuraan ta'e alamarra gartee tasiboochiftu dhufte jechuudha saniif nama kana waa hunda sirriitti himan rabbi callaka waa hunda itti himatan itti himatina gartee jawwaala keessan eeggadha rakkama sirriitti godhadha eeggadha waan achi keessa jiru ofirraa dilliitii godha
guyyaa tokko si qaba guyyaa tokko saaxile bar ummanni bara kana warri famous social media harraate qubee afaan oromoo barsiisudha waa'ee fayyummaa nama barsiisudha injiinarummaa nama barsiisudha kitaaba quraanaa fi wangeela nama barsiisudha dubartii biyya arabaa jeetuma halkanii guyyaa raasaw viidiyoo kana takkaan gabar kabbaadha kana ta kottaa seenaa jaabar gaafa feesbuukii sana beeytanii kottaa intala sham akkana ta kottaa isiniin garsa abalu viidiyoo isiniin gallakkisaa qullaa isii jee ummata yaamuu ture miskiitintiin isin isaayyette kanama sheer gootee nama dhuftii bar wallahi akkas turtee bar achirraa kaatee bar wal saaxiluun Facebook akkasi famous arra wada TikTok irraa famous ta'e waajjira jaarratee arra ta'u kanaan beekame jara keenya qabsoo Oromooti arra maal maqaa adda baafate doktora ifinjaa gaazexeessa ifinjaa artistii ifinjaa bar waa hunda ofumaa ifikanne bar qubee afaan Oromoo kan itti katamu beeku kana jechuun waan akkana kana hojjetan kanaan beekama jara keenya abaacaa barreessuun beeku jaran amantii ta'e islaama